Ashama harka fuudhee akkam jirtu ilmaan Oromoo kanneen biyya laf biyya keessa maatiiwwan naatoo jara jirtu bagara deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko isinii qabadheetii dhufeetiin jira. Jalqabuma irratti immoo akka muuziqaa baasuudhaaf deema akka hin jenne isiniin jedhee isinii dhaammadha jechuudha. Muuziqaa baasuudhaaf miti aappii kana irraa fayyadamtanii akkasuma immoo akka muuziqaa itti baaftanii miti jechuudha. Dhimma keessan yoo itti baafattanis garuu immoo aappii kana isin barsiisuun dirqama kiyyaa. Aappiin kun jechuudha aappii akka ajaa'ibaati jechuudha. Piyaanoo ajaa'ibaati jechuudha. Kan meeshaalee muuziqaa ittiin baasan jechuudha. Tokkoffaadha jechuudha isa keessaa tokko jechuudha. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa kana qabadhee isinii dhufeetiin jira. Jalqabuma irratti warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa jechuudha akkuma argaatii jirtan kunoo viidiyoo ajaa'ibaa. Kilaasikaa adda addaadhaa of keessaa qaba. Kilaasikaan kun jechuudha warroonni yuutuubii jala galakkifatu feetan akkasuma yeroo viidiyoo dalattan bifa gaddaa haa ta'u waan fedhe haa ta'u jechuudha. Kan bifa gaddaatti illee ni jira. Kunoo kan bifa gaddaatti illee akkasuma ni jira. Yeroo gadda tokko irratti jechuudha viidiyoo dalaguu barbaaddan jechuudha. Waan san jechuudha dhuftaniiti rikoordii godhatanii akkasuma rikoordii godhataniituma amma ni jira jechuudha. Kunoo akkuma argaatii jirtan kana ni waraabamuu ni danda'ama. Kunoo isuma irratti waan haasotte jedhi akkasuma immoo waan ati asii piyaanoo kana dhahatte kana jedhi galaarii keessatti nuuf dabarsa jechuudha. Akkuma argaatii jirtan kana jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha. Meeshaa ajaa'ibaati. Dandeettii muuziqaallee kan qabdan jechuudha. Asuma keessa jira. Amma kan isin agarsiisu jechuudha. Bakka gaditti buufattanii immoo viidiyoo biraa keessatti isiniif ni dalagaa. Viidiyoo biraatiin isiniif dhufa. Akka eessaa bu'u akka eessaa argamu viidiyoo biraa qabadhee isiniin dhufa. Har'a jechuudha. Aappiin kun immoo akka kamiidha jechuudha. Aappiin kun akka kamiidha. Wanni ani fayyadamu jiru kun mee waan akkamii kan isiniin jedhu jechuudha. Kan waliin laallu ta'a. Kunoo muuziqaa tahee dibbee tahee kilaasikaa adda addaa tahee yuutuuba jala yeroo gadi lakkifattan jechuudha. Hedduutu jira jechuudha. Akkuma argaatii jirtan yuutuuba jalallee gadi lakkifattanii akkasuma immoo maal isiniin jedhu viidiyoo adda addaa irratti bifa gaddaatiin akkasuma immoo bifa walaloofaa yeroo baasuu feetan jechuudha. Hedduutu jira kunoo kan akka ajaa'ibaati jechuudha. Amma mee xiqqoodhee waliin haa ilaallume. Hedduutu jira kunoo as jala ni jijjiirama. Kunoo akkuma argaatii jirtan jechuudha. Bakka jijjiiramuun illee ni qaba. Kunoo kun hundi jechuudha suuta jettanii takka takkaan nu barsiisu. Kan kun hundi barsiifameeti hin dhumu. As jala dhuftanii jechuudha bakki dibbeetti illee ni jira. Kunoo dibbee dhahamu kunoo akkatti dhahattani hedduutu jira jechuudha. As jala nambara quxurii 1 2 3 jedhee akkasitti barreesseeti jira. Isin isa feetan irratti tuqattanii kilaasikaa isa isin bareede jechuudha. Kunoo jijjiirrattanii akkanatti jijjiirrattu. Kunoo ni dhaattanii achi booda dibbeedha kuni achi booda kunoo taphachiisuullee yeroo feetan jechuudha. Kunoo diimtuu tana tunneetuma taphachiisu. Kunoo ni taphata. Kunoo diimaa kana yeroo tunne akkuma kanatti taphata. Isa feena irratti jijjiiruu barbaadnellee kunoo asiin tunneetuma viidiyoo kana agartanii ilaalaa jedhati. Kunoo kan hindii fa'aatillee ni jira. Kunoo akkuma argaa jirta. Akkasuma immoo jechuudha akka dafee wal jala taphatu faadha yoo feetan jechuudha. Tokko ni jira, sadii ni jira. Kunoo akkuma argaa jirtan kana. Sinii galaa miti ani jechuudha hundi isin agarsiisu osoo hin taane jechuudha. Akka itti buufattan immoo isiniif immoo hunda isin agarsiisu osoo hin taane
nin dhabsa hunda sin agarsiisu osoo hin taane jechuudha maal qaba ka jedhu jechuudha kan sin agarsiisutti jiru wan as keessa hedduutu jira bifa walalootiin bifa viidiyoo gaddaa akkasumas dandeettii muuziqaatiin asuma keessa jechuudha ittiin dalagatuu dandeessan jechuudha dalagatanii viidiyoo ajaa'ibaa ittiin hojjetu dandeessu jechuudha kun akkuma argaa jirta kanal viidiyoo ajaa'ibaa tu kana keessa jira dhugaa wallahi akkasumas naashidaaleen jechuudha piyaanoon wanni inni faayiduuf muuziqaa bichaa osoo hin taane naashidaa garaagaraalleen irratti dalaguudhaaf ni ta'a jechuudha amma kan naashidaadhaa mee fakkeenyaaf amma sin agarsiisa incufa kuno kan naashidaa kana faal ka gaddaatillee ni jira hedduutu jira jechuudha asuma kuno jaluma jira ni jijjiiratan jechuudha safeeta irratti kuno asuma keessa jiran isinii galaami hin agartanii mee sedile kan aku panje jechuudha kun hedduu isaatu jira jechuudha isin isa feetan irratti tuqattanii jechuudha ani amma jechuudha osoo muuziqaa dhahuu hin beekne jechuudha beekee osoo hin taane jechuudha sin agarsiisuudha akka itti dhaattan jechuudha warroonni dandeettii qabdan akka ajaa'ibaatti tumatuu ni dandeessu jechuudha ani jechuudha akkuma beekutti isiniif tuqe mala hedduutu jira kunoo ka dibbeelleen asuma jira Jadi kabajamoo video kun jechuudha video akkaan nama fayyadu as keessa dhuftanii akka feetanitti taphatuu dandeessu jechuudha kuno ittiin taphatuu dandeessu akkasumas naashidaa garagaraa akkasumas viidiyoowwan hedduu ittiin dalaguu dandeessan naashidaa babbareedoo warri dandeettii qabdan akkasumas warri walaloofaa daladdan jechuudha viidiyoo namaadha kuttanii sagalee san qofaa barbaaduudhaaf jechuudha viidiyoo namaa cirtanii gadi buustanii maal godhuurra jechuudha asuma dhuftanii kilaasikaa feetanii akka feetaniitti dalagatuu dandeessu jechuudha akka feetaniin dalagatuu dandeessan jechuudha maaliif jennaan namoonni tokko jechuudha tiktookii irraa faa gadi buusanii yeroo tiktookii irraa gadi buusan kilaasikaa jala deemusan kilaasikaa jala deemusan jechuudha muuziqaa jala deemusan jala jiru san yeroo walaloofa namoonni gadi tokko walaloofa yeroo baasan kilaasikaan jala deemu ni jiraami kilaasikaa san jechuudha barbaaduudhaaf jechuudha kutanii viidiyoo faa walitti hidhanii akka dheeressanii viidiyoo faa gara audiyootti jijjiiran jechuudha kanaafuu sanirra jechuudha furmaanni bareedaan kunuuti kottaa subscribe godheetii itti fayyadamee siin jedha ani immoo viidiyoo kana kan sin barsiisaatti jiru jechuudha waan kana tumuu osoo hin taane tumuu beekeeti osoo hin taane akkasuma immoo osoo muuziqaa baasuu hin jechuudha fedhii hin qabaanne jechuudha kan isiniif waraabuutti jiru akka gara biraatti na jalaa hin qabanne isinin jedha aappii kana jechuudha waan hedduu fayyada jechuudha waan hedduu nama fayyadu akkasuma immoo naashidaa garagaraa yoo baasuu barbaaddan muuziqaalleen walalooleen irraa fayyadamuu dandeessan jedheeti akkasuma viidiyoowwan garagaraa viidiyoon ni jirame viidiyoo fakkeenyaaf yuutuubii jala kilaasikaan gadi lakkifatan jechuudha kilaasikaa faan irratti hidhaniiti osoo ofii dubbatuu osoo hin taane jechuudha kan akkasii faa sanfaatu jirame saniif jechuudha akka ajaa'ibaatti walaloo kunoo sinii galaami dibbeelleen ni jira jaluma jira kuno
Ani jechuudha waan amma argaati jirtan kana jechuudha waan amma sin argaati jirtan kana me waan argaati jirtan kana jechuudha hunda isaadha takka takkaan siniti himee hin dhumu jechuudha isin jechuudha nambara tokko lama sadii afur akkuma kanatti jechuudha jijjiiruulee hin dandeessu kuno akka feetanti jijjiiruu dandeessu kuno akkuma jala jiru kana hin agartanii miti akkanumatti jijjiirratu dandeessu jechuudha kanaafuu jechuudha ammalleen jechuudha yeroo tapha san irratti faa irra gootan jechuudha kuno asumaan jijjiirratan tapha san illee kuno kuma argaa jirta kuno sini galami inni agartuumi akka takka takka jechuudha kun imma lamarratti feenan akkana gootan jechuudha kuno asuma jala jira jechuudha asirraa isa feetanitti jijjiirratu dandeessu isa feetanii jijjiirtanii akkasuma viidiyoo isin qopheeffataniif jechuudha kilaasikaa dandeettii keessanii isin barbaadanii san jechuudha sanarratti godhatu dandeessu jechuudha an jechuudha amma tumuu beekeetee miti jechuudha isin jedhee tumaa sin agarsiisu jira isin suuta jettanii itti deddeebitanii jechuudha akka ajaa'ibaatti deddeebitanii yeroo itti deddeebitan jechuudha isiniif gala dalaguu ni dandeessu jechuudha kuno ani amma jechuudha odun dhahu beekee jala silaa tumuu beekee nagaan tumee sin agarsiisa garuu jechuudha isin jedheetuma tuttuqotti jira kanaafuu irraa barattan jedheeti jechuudha amma walumaa galatti jechuudha viidiyoo isin baay'isu osoo hin taane as keessa dhuftanii warroonni yuutuubara daladdan viidiyoo garagaraa walaloo tiktookii fi maali viidiyoo kamuu jechuudha viidiyoo keessan jala kilaasikaa adda addaa gad lakkifatu feetanillee jechuudha koopiraayitii takka malee waa takka malee as dhuftanii irraa fayyadamtanii akkasuma immoo irraa fayyadamtanii rikoordii gootanii kuno wanni gadi buusanillee ni jira asuma jechuudha ni lakkaa jechuudha asumatti lakkaa gara galaarii keessanii isiniif dabarsa jechuudha viidiyoo keessan jechuudha yeroo isin waraabdanillee jechuudha isa waraabbii keessanii wajjin akkasuma immoo kuno ni jira hin lakkaa jechuudha akkuma argaatii jirtan jechuudha isa isin waraabbattanii waliin gara galaarii isiniif dabarsa seef godhattanii achi booda gadi lakkifatullee hin dandeessan jechuudha viidiyoo irra dalatanii haa ta'u malee jechuudha ani amma jechuudha dhahoo osoo jechuudha dandeettii hin qabanne jechuudha maaliif jechuudha isin agarsiisee isin immoo suuta jettaniiti jechuudha tasgabbiidhaan irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha kanaaf viidiyoo kana isin qabadhee itti dhufe yoo isinitti tole subscribe like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa isin hin jenna inshallah video wan gara-gara hedduutu jira isiniif qabadhee hin dhufa kanaafu jawaadha kuno ana jechuudha amma otoo nagaan beekee sila sin agarsiisan ture kanaafuu waan jechuudha dandeettii tumuu kana waan hin qabneef jechuudha viidiyoo chaalaan sin agarsiisa jechuudha kanaafuu piyaanoo garagaraa natti argisiifi maaliin hin jiru gadi buufattanii dhahuu dandeessu jechuudha kanaafuu akkaataa gaditti buusan jechuudha akkaataa gaditti buusanii jechuudha waan hunda jechuudha bakka itti irraa gadi buufattanii fi akkasuma immoo isteeppii yeroo gadi buufatan isteeppii qaba isteeppii san jechuudha video biraa keessatti waraabee isin hin dhufa subscribe like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa isinin jedha nagaan jiraadhaa turtii gaarii
akkas gootanii irraa shaashaa godhu jedhu dandeessu. Viidiyoo isinitti hin dheeressu nagaan jiraadhaa turtii gaarii subscribe godha yoo viidiyoon kun isinitti tole ani jechuudha akka na fakkaatutti akkasuma immoo irraa hubattan jedheetiin jechuudha waa hunda isinitti hin himne kanaafuu isin immoo suuta jettaniiti la shaashaa gootanii irraa fayyadamuu dandeessu isinin jedha turtii gaarii.